hirmaattonni markaza adda addaa keessa jirtan markaza keessaniif beekamtii kennuu yoo feetan keessaan dhuftanii nu dubbistanii nu quunnamtanii beeksisa kamiyyuu isiniif hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf lakkoofsa bilbila keenyaa isiniif keenya inshaallah lakkoofsa keenya qabattanii achirratti nu quunnamtanii gama YouTubaa fi sooshaal miidiyaa adda addaatiin markazni keessan beekamtii akka argatu ustaada keessa waliin yoo feetan keessaan nu quunnamtanii isiniif raawwachuu dandeenya jechuudha. Akkasumas barattoota bitaa mirgaa bakka fedhe biyya kamirraayyuu barattoonni akka warri nu hordofu kun akka gama keessan dhufee markaza keessanitti baratu ni goon. Inshaallah Qur'aan Rabbi qara'uun itti fufaa yoo Rabbi nu gargaare. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya baga nagaa nooydan isiniin jecha arranta nagaa namni nabiratti argamu mageedha. Akkasuma gaa naaf inni gaagaru innillee nabira dhufee wajjumaan jirra. Akkasuma mee innillee nasmaanu salaamtaa isin gaafatu ichi boda walitti deebinaan isiniin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya nagaan keenya inni kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti isin faana ta'u isiniin jedha. Egaa hawwiin keenya yeroo hundumaayyuu nagaa feena bakka hundattu ilma namaa kamiifis immoo hawwiin keenya nagaadhuma jaalala tokkummaadha bakka marattiyyuu akkasumas akhlaaqa haalaa fi amala gaarii qabaachuudha bakka maratti kan nuti feenu nama kamirraayyuu namaafis kabaja kenninee namnis kabaja nuuf kennuudha. Rabbiin uumama hundichi kana keessatti argamtu hunda keessaa walaqad karramnaa yaa banii Aadam dhugumatti yaa ilmaan Aadam isin kabajnee jirraa waa hundarrayyuu uumama kana hunda keessaa kan kabajamu dhala namaati. Osoo uumama kana ta'u immoo kabajaan kunis immoo sadarkaa qaba. Ilmi namaa akkuma guutuutti soduma kabajamu sadarkaan kabaja haadhaaf abbaatii fi fakkeenyaaf hadiisa keessatti laa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana. Laa ta'budu hin gabbarina illaa iyyaahu rabbiin tokkicha malee wa bil waalidayni ihsaana. Sana booda immoo Rabbiin amantee jechuudha. Dhugarra gad dhaabbattee Rabbii keetti amantee gaafa Rabbiin tokkichoomsitee kaatu Rabbiin tokkicha gabbaramaan haqaa Rabbii malee hin jiru jettee gaafa kaatu namnati tola ooluu fi qabdu waa hundarra haadhaa fi abbaa kan keetii jechuudha. Ofii kan keetii gaarii filachuu, ofii kan keetii gaarii uffachuu, ofii keetii jireenya gaarii jiraachuu osoo hin taane kanati irratti gad dhaabbattee itti yaaddee taasisuu qabdu. Nagabbaruutti ansitee haadhaaf abbaa kan keetii fi tola oolii jedha hadiis. Kanaaf iyyuu inshaallah egaa haalli fakkeenyaaf wanti kaleessa nu keessa jiruu fi haalli har'a jireenyi nu goote tokkoo miti. Kaleessa sammuun kan keenya waallee seefii godha ture baay'ee akkasuma wanta kamiyyuu yoo barannes damnee hubanna turre. Kanumayyuu garuu gidiraa hedduu keessa darbee mataan keenya har'a haga kana waa yaadatee dubbachuun iyyuu waan biraati. Kanaaf adeemsa keenya keessatti kam keessatti iyyuu nama kana xiqqeessuun gaarii miti. Namni yoo of xiqqeesse illee ilma namaa kamiifuu kabaja qabaachuun waan barbaachisaadha. Maaliif nama sanyiidhaan tuffachuun gosaan arrabsuun abbaa ofiitiin of dhaadanii nama xiqqeessuun Rabbiin malee karaa biraarra deemanii siirii adda addaatiin adeemuun akkasumas waan hin taane jala deddeemanii carraa adda addaa waan hin taane kanaan ilaallachuun nasiiba waan tokko jedhamu kun hundisaayyuu shirkii Rabbitti nama buusa. Ergamaan Rabbi hadiisa isaa keessatti arba'u fil ummati min amril jaahiliyyaa jedha. Laa tatrukuunahunna alfaqru bil ahsaabi waxxaanu fil ansaabi wal istisqaa'u fil nujuum wan niyaahatu bil mayyitiidha. Ummatuma islaamaa ta'anii ka'anii jarreen ummatuma koo keessa jarreen kana hordofantu jiru jedha. Islaamuma ta'anii ka'anii waa afur kan hordofantu jiru jedha. Isaan maalidha? Arba'u fil ummati waa afur kan hordofan ummata koo keessa alfaqru bil ahsaabi waxxaanu fil ansaab abbaa ofiitiin dhaadachuu fi gosa ofiitiin of guddisanii nama biraatiif tuffii ilaalcha xixiqqoo kennuu akkasuma waa lama kana waa afur keessa waa lama immoo al-istisqaa'u fin nujuum urjii irraa laalanii carraa adda addaa kana laalanii waa sassararanii lafa kana irratti carraa keensi ilaala jedhanii soba adda addaa kana sobuu siiriidha kun rabbitti nama buusti shirkii guddaa. Akkasumas immoo inni arfaffaa maali? Wanni haatu bil mayyitiini
du'aa irratti iyyuu nama du'e irratti iyyuu nama du'eef hin boo'in. Nama du'eef boo'uun waan gaarii miti. Maaliif rabbiin warra kana afran hordofan kanaa jedha guyyaa boruu rabbiin kobbortaa cittoo isaanitti uffisaa. Kobbortaa cittoo kan ilaalan ija namaatti hin tolle, kan namni itti siquu sodaatee irraa baqatu, kan namni harkaan sanuu kobbortaa isaan nyaatu, kan kobbortaa qaama isaanii kana cicciree isaan mammadeessu. Waan akkasii kana kun salphina. Kana maaltu fida? Ri'aayitu fida. Keessoo ofiitti of guddisuu. Guddaan rabbiin tokkicha malee hin jiru. Of guddisuu waan gaariitii miti. Nama kan biratti iyyuu, miskiina kamiyyuu yoo ta'e, dhukkubsataa kamiyyuu yoo ta'e, fokkisaa kamiyyuu yoo ta'e, lubbuu qaba taanaan du'aas haa ta'u, uumamni isaa kun dhala namaa ta'ee uumameera taanaanii kabajaa argachuu qaba jechuudha si biraa ilmi namaa. Ilmi namaa kamtiyyuu halkanitti guyyaatti kabajaa si biraa argachuu qaba jechuudha. Yoo kanan goone hoo akkuma yoo waan gaarii tokko obboleessa keetiin jaalatte malee rabbitti hin amanne hadiisni jedhu hedduutu jira. Dhugaadha. Waan gaarii tokko amma ofuma kootii qofa yeroo hunda jaaladhe ofii kootii yeroo hunda kadhadhe inni kun yoo argate itti inaafuun sababa argannaa isaa sana isa jibbuun gaarii miti. Du'aa'ii keenya keessatti iyyuu maal gochuu qabna? Yaa Rabbi obboleessa kootii waan gaarii kennii ka'iiti, anaafis immoo waan bareedaa kennii. Anaafis immoo waan jireenya koo kan ol fuudhu qananiisu yaa Rabbi naa kennii. Jedhanii obboleessa ofiif kadhatanii ka'anii yoo ofii kadhatan Rabbiin namaa bal'isa. Yoo kanan taane keessi keenya hinaaffaa yoo qabaatte khayriidhuma see hojjenneyyuu deebisnee gubnee fixaa jirraa jechuudha. Hinaaffaa jechuun akka ibiddi qoraan nyaatutti waan hojii namaa gaarii namaa guyyaa tokko lamallee akka tasaa hojjetamtu kan nyaattudha. Balleessaa deemti. Hinaaffaa jechuun waan jabduudha. Kanaaf kanarraa qusachuun dirqama keenya ta'a. Inshaallah egaa fuuldurattis wanni yeroo kamiyyuu amma fakkeenyaaf gaafa kaameraa qofatti miti. Kaameraa qofa dura taa'ee miti kanan dubbadha. Yeroo kamiyyuu yeroo kamuu halkanittis guyyaattis yaa obboleessa kiyya waan gaarii yaaddi, yaa obboleetti kiyya waan gaarii yaaddi, waan gaarii dubbadhu. Nama hin arrabsin, nama hin xiqqeessin, nama hin tuffatin, nama namatin. Hamaa wanti hamaan kanadha. Wanti hojii namaa balleessu kanadha. Nama hin hatin. Egaa yoo Rabbi jedhee wantoonni barnoota nuu ta'u fuulduratti wanti barannu waa hedduutu jira. Yoo Rabbi nu gargaara. Kanaafuu akkuma kaleessa dheengadda kabajaa waliin qabnu, ollaa keenya wajjin kabajaa, hiriyoota keenya waliin kabajaa, maatii keenya hunda waliin kabajaa. Amma namoonni hedduun sooshaal miidiyaa yuutuubaa fi kanneen gama feesbuukaa gama hedduudhaan kan wal beeknu namoonni naquun naman ni jiru. Guyyaa tokkollee jecha dogoggoraa isaaniitti dubbachuu hin danda'u. Isaan kabajuurraa kanaaf, isaan jaalachuurraa kanaaf, isaan mararfachuurraa kanaaf. Maaliif? Kana Rabbitu na ajaja. Rabbiin yoo isin wal jaalattan araamatan isinii godha. Yoo anaaf obboleessa gidduu jaalalli jiraate kabajaan jiraate, yoo anaaf obboleettii gidduu kabajaan jiraate jaalalli jiraate, Rabbiin rahmata walitti nuu godha. Yoo immoo gidduu hammeenyi jiraate naannoo keenyarraa maleekaa nuun fagaata. Maleekaan bakka wanti khayriin, wanti qulqulluun hojjetamu, bakka wanti qulqulluun, wanti gaariin dubbatamutti argama yeroo hunda. Kanaafuu halkanii guyyaatti yeroo marayyuu kan nu eegu Rabbiin qofa. Akkasumas immoo maleekaa isaa nuuf ramadee waan nutti hammaatu kan nurraa deebisu, waan mul'atuuf waan hin mul'anne kan nurraa ittisu Rabbiin tokkicha. Siirii namni qilleensa irratti bakka fedhe taa'ee walirratti xalafee wal miidhu wal dararu kana kan namarraa ittisu. Yooti mana kee keessa teessee qaraate, yooti mana kee keessa teessee harka Rabbitti ol qabde, yooti mana kee keessa teessee zikrii goote, Rabbiin argaadha, dhagahaadha. Kana miti kanneen akkanaa miti bakka namni bakka warshaan kamuu arguu hin dandeenye kan arguu danda'udha. Bakki isa dhokatu tokkollee hin jiru. Duraa duubatti bitaa mirgatti, kaabaa kibbatti bahaaf lixatti bakkinni isa jalaa tokkollee dhokatee ba'uu danda'u hin jiru. Hammeenyi namni walirratti godhu, isdiin namni walitti godhu, hinaaffaan namni qoma walii keessatti walirratti godhu, wanti Rabbiin jalaa dhokatee ba'u tokkollee hin jiru. Kanaaf inshaallah nuti warra kam ta'uu qabna? Warra waan gaarii hojjettee, waan gaarii dubbattee,
wal kabajjee wal jaalattee waliin adeemtee har'allee waliin bakka guddaa geessu. Yoo bakka guddaa ga'uu hanqattellee biyya lafaa kanarra taa'ee warra kalaama gaarii hasawa gaarii hasa'uun sadaqaadha. Amma ani akkasitti isa bira taa'ee isatti dubbachuun kiyya kun sadaqaadha jedhama. Teenyee takbiiraa jechuun teenyee zikirii gochuun waa hedduutu jira. Hordoftoota keenya tokkoof lama miti. Kun hundi isaayyuu sadaqaadha jedhama. Egaan rabbiin miskiina yoo nu godheellee waan nuti saddaqannu yoo nu dhowwe qabeenya nuti saddaqannu yoo illee nu dhowwateyyuu waa hunda dhabuurra haga rabbii waan gaarii nuu kennutti afaan keenyaan waan gaarii walitti dubbachuu, kalaama gaarii waliin jechuu, nagaa gaarii walitti dhufnee wal gaafachuu, rakkoo walirratti wal bira dhaabbachuu, yeroo hundumaayyuu qalbii keessaa wal qabaachuu, wal mararfachuun waan dansaati. Kanaaf egaa inshaallah fuuldura keenyatti immoo wanti jiru hordoftoota keenya ani akka kilaasii tokko inshaallah akka markata tokkotti qopheeffachuuf hin deema. Namoonni qaamaan dhufanii quraana na biratti qara'anullee kana booda ijoolleen hedduun marii taasisaa jiru. Gama kiyya dhufanii quraana qara'uuf jechuudha. Akkuma kaleessa isinii ibsee ture kaan markata irratti kan baratantu jiru. Markata sana fuulduratti qabannee isinii dhufna isiniin jedheera. Akkasumas immoo hirmaattonni markaza adda addaa keessa jirtan markaza keessaniif beekamtii kennuu yoo feetan keessaan dhuftanii nu dubbistanii nu quunnamtanii beeksisa kamiyyuu isiniif hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf lakkoofsa bilbila keenyaa isiniif keenya inshaallah lakkoofsa keenya qabattanii achirratti nu quunnamtanii gama yuutuubaa fi sooshaal miidiyaa adda addaatiin markazni keessan beekamtii akka argatu ustaada keessa waliin yoo feetan keessaan nu quunnamtanii isiniif raawwachuu dandeenya jechuudha. Akkasumas barattoota bitaa mirgaa bakka fedhe biyya kamirraayyuu barattoonni akka warri nu hordofu kun akka gama keessan dhufee markaza keessanitti baratu ni goon. Inshaallah quraana rabbii qara'uun itti fufaa yoo rabbi nu gargaare. Madrasaa jajjabeessuun, masjida ijaaruun, markaza kamiyyuu guddisuun, ustaazota jajjabeessuun bakka deemne maratti waan khairii walii dhaamaa deemuun kan itti fufu ta'a. Akkasumas fuulduratti inshaallah viidiyoo biraatiin isinitti deebina nagaan nuuf turaa isiniin jenna.